Hai akkam jirtu nagaa keessan nagaa galata waaqayyo. Tole Anthropology chapter 1 to ilaalaa turre mammoo Anthropology chapter 4 barattoonni baay'een qorumsa irra jirra waan ta'eef akka nu hojjettanii gaaffii adda addaa kanaan dhiyeessaa turtan yaadatama. Isumarraa dhaabbadheen Anthropology jala xumurree gara emerging technology faatti ceenee yaade asirraa ilaaltanii kayaan keessanii wanta kana jaalatte abdiin qaba. Ammas akkasumatti fayyadamu subscribe share like gochuun dagatina hagam akka jaalattan kanan understand godhuun tattaaffii irratti gootanii jechuudha. Walumaa galatti mee inni kun maadhaan ol qabata kan jedhu asuma waliin ilaalla. Anthropology chapter 4 waa'ee maalii taasisaa? Okay. Telegram irratti viidiyoo adda addaa waan gadhiisaa jiruuf nootti adda addaa tas isheetti jirtuwaan Telegram search gaafa gootan isin baasa. Telegram search inni gubbaa seentanii sira argachuu dandeessu. Unit 4 marginalized minority and vulnerable group. Wantoota sadii ilaalla asirratti. Main concept isaa marginalized. Eenyutu marginalized? Minority group ni jira. Vulnerable marginalized jechuun kanneen biroo undermine gochuu yookaan immoo ofii akka gubbaa ol baanitti yookaan immoo kanneen biroo minority gochuun immoo maalidha? Hacuucuu gosa xiqqaa ilaalu. Vulnerable jechuun immoo export to something waan jennu sanadha. Contentiin wanti kana maalidha? Concept of the unit, concept of related to marginalization concept itti qabate kan dhiyaatedha. Waa'ee isaa sirriitti hubachuu qabdu. Waa'ee concept what marginalized, related what marginalization and gender based marginalization. Saadara tokko immoo kornea irratti hundaa'ee marginalization jiru jechuudha. Hacuuccaa jiru jechuudha. Marginalized occupational groups hojiidhaan wal qabatee fakkeenya warroota hojii adda addaa hojjetan suphee dhooftuu sibiila tumtuu warreen jedhamu sana age based vulnerability. Age based immoo urmii irratti kan hundaa'e urmii namoota gurguddaa yookaan immoo elders warra jennuu fi daa'imman irratti dhiibbaa uumamu. Marginalization of children and what older persons, and marginalization of religion and ethnic minorities, amantii fi gosa xiqqaadhaan dhiibbaa uumamu. Inclusiveness and the human rights approach. Kanneen kan hundumaa wal qabatee concept karaa understand gochuu danda'u qabdu. Definition of concepts. Concept definition isa marginalized is defined as marginalization is defined as a treatment of a person or social group as minor, insignificant or peripheral. Maana as minor yookaan immoo groupii tokko akka maal akka xiqqaatti ilaaluun marginalization jennaan jechuudha. Marginalization is defined as a treatment of a person or social group. Gurmuu hawaasa tokko yookaan immoo nama tokko maal akka minoritti aanatu caalaan hin agadi jedhanii treat gochuun maal jedhama? Marginalization. Ismi kan karaa adda ta'een peripheral. Original marginalized group jennani yookaan immoo marginalization jennaan. Marginalization involves exclusion. Exclusion jechuun adda baasuu jechuudha. Of certain groups from social interaction. Hariiroo hawaasa irraa adda baasu marriage relation fuudhaa fi heeruma wajjin gaggeeffamu namni marginalized gurmuu ta'edha jedhanii warroota marginalized godhamu maal jedhama? Marginalization jennaan. Sharing food and drinks namoota tokko wajjin dhugan wajjin nyaatan just like that. And what working and living together all in jiratan. So that's what marginalized group. Indum mala exclude kan group. Hawaasa keessa adda baasa fakkeenya namoota tokko tumtuu wajjiniin fuudhaa fi heeruma gaggeessan warroota waan akkasii jechuudha. Yaano marginalization. Okay. Vulnerability refers to vulnerability amma marginalization jechuun treatment of a person or social group as minor or insignificant or peripheral. Again, vulnerability refers to the state of being exposed to what physical or emotional injuries. One thing you can vulnerability the state of being exposed. One to exposed to one to know physically don't emotionally don't physical one emotionally psychologically one to injuries. Vulnerable groups are people exposed to possibility of attack, harms or mistreatment. Karaa mistreatment waan godhachuudha.
As a result, as a result, as a result, protection and support. No, I'm sorry. As a result, vulnerable persons or groups need special attention. Warnoon group vulnerable ta'e kun waan tokkoof exposed ta'e rakkina adda addaatiin mul'atu maal ta'uu qaba special need barbaadu special attention barbaadu xiyyeeffannoo itti kennee akka isaan treat goon barbaadu protection and what support gargaarsallee barbaadu jechuudha groupiin akkasii sun. Ishee minority group hin jennu maayidha minority group. Minority groups yookaan immoo akkuma qaraa isaa romannu groupii xiqqaa jechuudha. This phrase minority group refers to a small group. Small group yookaan immoo groupii xiqqaa jechuudha of people within a community, region or country biyya keessatti naannoo keessatti ta'uu danda'a hawaasa naannoo keessatti ta'uu danda'a groupii xiqqaa jechuudha. Isaan kun maal in most cases minority groups are different from what the majority population in terms of what race, religion, ethnicity and language. Minority group warreen jennuun maal raceedhaan yookaan immoo sanyiidhaan amantiidhaan ethnicity yookaan immoo gosaan afaanin adda kan ta'an jechuudha. And are different from what majority population ummata ballarraa adda. For example, black Americans are minority in the United States of America. United States of America keessatti maal black America yookaan America gurraacha wal jedhanii maal minority dha jechuudha. Kanaaf Christian could be minority in Muslim majority country. Bakka Muslim baay'eetuun Christian wala kuusaa xiqqaatee maana minority jenna. Muslim can be minority in a predominantly Hindu society. Bakka Hindu society baay'inaan jirutti Muslim lakkoofsan xiqqaatee maana minority group jenna. Walumaa galatti minority group jechuun bakka population guddaan jiru tokkotti sabni xiqqaan gaafa jiraatu maana minority group jenna. So hence minority groups can be ethnic minority, religious minority or racial minority in a given community, region of a country. Kanaaf country keessatti ta'uu danda'a, community keessatti ta'uu danda'a, region keessatti ta'uu danda'a, naannoo irratti, hawaasa irratti, biyyattii irratti ta'uu danda'a. Lakkoofsa xiqqaa kan ta'e innis maal ethnic minority ta'uu danda'a, religion ta'uu danda'a, racial yookaan immoo sanyummaa isaan ta'uu danda'a jechuudha. So warroota akkasiitiin ishee gender based marginalization korniyaa irratti xiyyeeffatee namoota marginalize gochuu yookaan immoo fayyadama hawaasatirraa kan itti famu maal wantoota akkamitti fakkeenyaaf korniyaadhaan dabalatee jechuudha. Korniyaa irratti fakkeenyaaf walqunnamtii yookaan immoo maal jedhama afaan oromootiin korniyaadha bakka gender isaa korniyaa isa jennuun kanaadha. Gender inequality yookaan immoo walqixxummaa saalaa. Gender inequality involves discrimination on a group of people based on their gender. Discriminate jechuun hacuucuu dhiibuu waan tokko irraa jechuudha. Gender inequality involves discrimination gosa tokko yookaan immoo yookaan dubartii jechuudha. Walumaa galatti kun waan akkasiitiif gender inequality involves discrimination on a group of people based on their gender. Gender isaanii hundaanii discriminate godhu loogu warroota akkasii maal jedhamu gender inequality jedhama. Fakkeenyaaf dubartiin tokko dubartii gatii taateef haga dhiiraan qabeenya walqixa argachuu qabu gaafa jennu maana kun gender inequality jedhama. Gender inequality mainly arise from what socio-cultural norms. Socio-cultural norms irraa dubartiin dhiira wajjin walqixa miti yaada jedhu yaada akkasiitirraa ka'a. The manifestation of gender inequality varies from culture to culture. Culture gara culture gara. Girls and women face negative discrimination in societies across the world. Wanti kun baay'ee addamti girls and women kan jedhu kun women adda wal gaaftu gaarri sammuu qarree akka oromooti qarree akka jennu sanaadha. Hanga tokko difference qaba. Gaafa jennu women adda wal gaafa ta'u haadholiin maal mallee dabalata gatii ta'e yaada akkasii ibsuu barbaadetti jedhee nu badha. Girls and women face negative discrimination in societies across the world. Women are exposed to dubartoonni maanaaf social and economic inequality involving what unfair distribution of wealth, income and job opportunity. Dubartoonni social and economic inequality nama exposed ta'u hin mudannoo kana qabu. Maanaaf walqixa qabeenya walqixa argatan dhiirri dubartii waliin yookaan dubarri yookaan immoo shamarran tokko dhiira wajjin qabeenya walqixa qooddattu yaada jedhu jira. Kanaaf gender inequality jennuun income,
job qacarree hojii irratti fakkeenyaaf isuma dubartii hojjechuu danda'u dhiira qofaaf dursa kennu wantoota akkasitti maadha gender inequality kan jennu jechuudha. Gender based marginalization is a global problem rakkina addunyaa jechuudha yookaan ammayyummaa ammaa kana keessa jirudha. Global problem yookaan akka addunyaatti rakkoo jirudha. It involves exclusion of girls and women from a wide range of opportunities guddaarra maadha itti exclude gochuu. Exclusion jechuun yaada sanadha. Opportunity and what social service. Gender disparities in education is a good example. Gender disparities in education is what a good example. Kanaaf barattoonni yookaan dubarri dhiiran walqixa sadarkaa barumsaan argatan kun fakkeenya isa jalqabaati. I'm sorry. Okay. Women and the girls are also vulnerable to gender-based violence such as what rape. Women and the girls amma rape jechuun butaa dhiirri tokko dubartii tokko humnaan gaafa butu early or child marriage umrii malee heerumsiisuu yookaan umrii abduction gudeeduu forced marriage dirqamsiisanii heerumsiisuu domestic violence and female genital cutting or mutilation jechuun immoo female genital mutilation cutting kan jennu kun immoo maadha kittaannaa dubartii isa jennu sanaan kunni kun maadhaayi hundumti isaaniiyyuu gender based marginalization jennaan jechuudha. Okay. There are some customary practice that affect the health and well-being of girls and women. Okay, these practice collectively what are called harmful traditional practice. Wantoonni dubartii kittaanu maal wantoonni godhamtu maadha harmful traditional practice. Bartee aadaati jedhanii fidanii wantoonni kun namoota irra deddeebi'ee gaafa maadha harmful yookaan wanta badaa jechuudha. Aadaa bartee badaa isa jennu sana bartee gaarii ta'e of wajjin bartee badaa maadha ittisuu qabna yaada jedhudha. So this practice collectively are called harmful traditional. Traditional practice. Okay, female genital cutting qaama saalaa dubartii muruu yookiin immoo kittaannaa isa jennu sana aadaa Oromootti. Female genital cutting is practiced in 28 countries in Western, Northern and what? Eastern Africa. Eastern gaafa jennu Itoophiyaallee ni dabalata jechuudha. East Africa biyyoota kurnan keessaa. There prevalence of biyyoota 28 keessatti raawwatama. Biyyoota dhihaa, biyyoota kaabaa fi Eastern biyyoota bahaa yookaan gaafa Afrikaa keessa jiran keessatti biyyoota 28 keessatti raawwatama. Prevalence of female genital cutting is what? A very high in Somali. Somali keessatti baay'ee sadarkaa olaanaa jira. 98%. Djibouti 98%. Egypt immoo 87%. Sudan 87%. And Eritrea 83%. Kanaaf most of the time yookaan yeroo baay'ee percentage guddaan eessatti argama Somali keessatti. Kanaaf Somali keessatti almost dubartiin kittaan hin jirtu jechuudha. Almost. Ethiopia is one of the high prevalence countries in Africa. Kanaaf Itoophiyaan sadarkaa guddaa qabattee jechuudha kittaan dubartii irratti. According to recent reports yookaan immoo report amma jirutti according to recent reports 65% of girls and women in 50 to 49 years age category are circumcised yookaan immoo kittaanuu jechuudha. Circumcised akka report amma godhatu yookaan immoo gabaasa amma jiru ulmii 15 haga 49 kan jiran kittaannaa kana jala jiru yaada jedhu qaba. Okay. According to Ethiopian demographic and health survey report, the prevalence of female genital cutting in Ethiopia varies from region to region. Biyyatti garaagarummaa qaba. Somali 99%, Afar 91%. Kun amma compared to Ethiopians now. Karreefu percentage 98 Sudan fa'aa hojii wal bira qabame. Amma immoo Itoophiyaa keessa wal bira qabame Somali gaafa ilaallu 99%, Afar 91%, and Harari 84% are the three regions with very high prevalence of the practice. Any of the regions, don't forget, compared with what? The region found in Ethiopia. The prevalence of female genital cutting in Oromia 76%, Benishangul
Benishangul Gumuz 63%, Amhara 62%, and the Southern Nation Nationalities and Peoples South Nation Nationalities and Peoples Regional States 62% is also high. Kanaf biyyoota keessatti when we compare these three 76% in Oromia is more than what Benishangul, Amhara, and Southern Nation Nationalities and Peoples. When compared to Somali, Afar, and Harari, isaan wajjin gaafa compare godhamu Somaliin hunduma caalaa rikartii qabachuudha. The prevalence of the practice in also high in big cities such as what Addis Ababa. Amma biyyoota yookaan magaalota keessatti akka isin jiru jenna miti. Magaalota keessatti illee jira. Addis Ababa keessatti amma Addis Ababa yookiin Finfinnee jechuudha. 54% Kitaanarroo Dirreedawaan 79%. Wow, achitti immoo hin bal'ata. The two regions we is relatively low female genital cutting prevalence are Tigray 24% and Gambella 33%. Kanneen kana wal bira qabaman isaan xiqqaadha jechuudha. Health impacts of female genital cutting. Health impact dhiibbaan fayyaa irratti immoo gama fayyaatiin ni fidumaadha. There are four majority types of female genital cutting. Karaa afuriin taayippii afurtu jira. Female genital cutting kun immoo yookaan kittaan dubartii kun they are type 1 clitoridectomy kan jennu. Type 2 ደግሞ excision jechuun immoo guutummaatti balleessuu. Type 3 ደግሞ infibulation hin ilaalu fakkii wajjin na type 4 ደግሞ all the rest kanaaf the first three types of female genital cutting are practiced in Ethiopia. The first three kan jechuun type 1, type 2 na type 3. Type 4 hin raawwatamu. All the rest jechuun guutummaa kaasuu jechuudha. Na inni kun Itoophiyaa keessatti practice hin ta'u wasanan garuu practice ta'u Itoophiyaa keessatti. Okay, factors that encourage female genital cutting. People consider it as an integral part of their culture. Akka dagaagin kan guddina aadaatti ilaalanii waan akkasiin raawwatu. And people believe that the practice has some benefits. Namoonni waan kan factors that encourage female genital cutting kitaana dubartii kan encourage godhan jedhanii yaadan hawaasni jechuudha. Kan jedhan yaadan maadhaa people consider it as an integral part of their culture. Akka culture isaa integral ta'etti guddina aadaa maal wantoota akkasii wal bira qabanii waan akkasii raawwatu. Inni raamuu maana people believe that the practice has some benefits. Bu'aa wayii qaba jedhanii yaadu. Kanaaf waan akkasii raawwatu. The following are some of the beliefs related to the practice. Bu'aan isaan arganne jedhanii yaadan. Warroonni dubartoota kittaanan bu'aan isaan arganne jedhanii yaadan. Got dubartii kittaanan bu'aan inni qaba jedhamee yaadamu. In consider as a process of purifying girls. Dubartii qulqulleessuu jedhanii yaadu. In some cultures, uncircumcised girls or women are considered as impure. Dubartiin kittaanamni akka waan hin qulqulloofnetti ilaalu. Kanaaf kittaan dubartiidha. Dubartii tokko gaafa kittaamaadha. She is what a process of what purifying girls. Dubartii qulqulleessuu jedhanii gadi yaadanii. Dubartiin qulqulloofnu namoonni si fuudhan yookaan dhiironni dubartiin kittaanuu sana fuudhan maaliif hin qulqulloofne? She is impurified jedhanii waan yaadanii hin qulqulloofne jedhanii waan yaadanii wantoota akkasii dhiibbaa aadaa akkasiitu jira. Wantoota akkasii ittisuudhaaf namoonni dubartii kittaan jedhudha. Jedhama according to local beliefs, married to uncircumcised girls would bring misfortunes such as what illness, infertility, and conflict. Dubartiin kittaanamne fuudhuun maal jedhama? Dhibee fidaa, infertility, dhala godhachuu, walitti bu'iinsa fidaa jedhanii yaadu. Wanta baay'ee nama dinquudha kuni. Dubartiin kittaanamne fuudhuun maala dhibee fiduu danda'a. Infertility jechuun dhala godhachuu dhabu. Wanti lama walitti bu'iinsa fidaa jedhanii yaadu. Kana gatii ta'ee facts that what encourage female genital cutting. Yookaan immoo kittaana dubartii kan jajjabeessan maala hoo dubartii kittaanamne fuudhu rakkoo akkasii kanatti isa mudata. Dhiira fuudhu sana jechuudha. Uncircumcised girls would be disobedient, powerful and ill-mannered jedhamanii waan yaadaman. Hin amanamanii powerful jechuun humna guutuu qabu. Baamanaa rukutan jedhanii waan yaadanii natti fakkaataa jedhamu. Whatever wantoota yaada akkasiitiin gatii qabanii fi there is a widely held belief that uncircumcised girls are promiscuous.
uncircumcised girls are promised because they have high sexual drive. Dubartoonni hin kittaanamin waadaa eeguu hin danda'anii jedhu. Maaliif yaada baayoloojii keessa nagalche garuu akka sirriitti hubattaniif yaada kana keessa isin ibsa. Dubartiin tokko fedhiinsaaf quunnamtii saalaa ishee kan dabalu yoo qaamni amma kiliitoriyaan jennitaaf katiin keessa jiru sana jechuudha. Kiliitoriyaan gaafa irraa muran yookaan qaama saalaa dubartiidhaa keessa jiru sana gaafa muranii fedhiin dubartiidhaan xiqqaata. Sababni isaa gaafa walquunnamtii saalaa raawwatamu qaamni saalaa dubartiidhaa inni sun gaafa rigamu fedhiin dubartii sanaa baay'ee dabala. Kana gatii ta'eef gaafa qaama sanarraa muran fedhiin isheedhaan xiqqaata. Kanaaf fedhiin isheen gatii xiqqaatuuf fedhii baay'ee gatii hin qabneef abbaa manaa isheetiif hin amanamti jedhanii yaadu. Gaafa garuu inni irraa muramuu baate fedhiin qaama saalaa ishee gatii baay'ee dabaluuf sensiitiif yookiin immoo wanta saalquunnamtiif gatii sensiitiif taatuuf sensiitiif gatii uumuu yookiin yeroo hundumaayyuu wanta sana gatii barbaaduuf piroominshees yookiin immoo waadaa isheen eegdu jedhanii waan yaadaniif. Kanaaf dubartii kittaanuun kallattii sanaanillee waadaa akka eegdullee hin godha jedhanii yaadu namoonni. Kanaaf warri kittaanuun kun yaadni kun nu jajjabeessa jedhanii yaadu. Feminism can is also considered as what a means of what preserving girls' virginity, which is considered as a precondition for marriage in some cultures. Akka aadaa tokko tokkotti dubartii gaa'elaan dura qulqullumsi isaa akka gootu eeyyamama. Kanaaf dubartii tokko kittaanuun maal jedhama? Preserving girls' virginity. Durbummaa dubartii ex virginity gaafa jennu durbummaa jechuudha. Dubartiin tokko maareejii dura saalquunnamtii yoo gaggeessin ta'e she's virginity. Kanaaf virginity kana gaafa jennu immoo kittaanan dubartiin gaafa kittaanan na argan gatii jettuuf saalquunnamtii isaa gaggeessitu. Kana gatii ta'e maala virginity isheedhaa eeguudhaaf fayyada jechuudha. Kun immoo durbummaa ishee eeguudhaaf fayyada jedhanii yaadu. Okay, female genital cutting is sustained in enforced by social expectation and the norm is akka aadaattis expect waan ta'uudhaan enforced by social expectation. Inni dirqamsiisu akka aadaa hawaasa tokko tokkotti girls and the parents who decide to abandon the practice would be subject to social sanction. Aadaa hawaasa irraa itti famnu warri maatiin yookaan dubartiin seera kana raawwanne girls and the parents who decide to abandon the practice would be subject to social sanction. Waan kana raawwanne ta'an social sanction yookaan immoo hirmaannaa hawaasa irraa hin ittifamu jechuudha. The following are examples: social exclusion and marginalization. Dubartoonni fakkeenya hin kittaanamne maal godhan? Social exclusion, hawaasa ittisa hawaasa yookaan hawaasa irraa ittifamu exclude gochuu. And marginalized gochuu, undermine gochuu. Committee members would exclude and cut girls and cut jechuun dubartiin kittaanamne and the women from a wide range of social relation and interaction. Walitti dhufeenya hawaasa irraa ittisuu maal gossip and insult. Arrabaa fi quba itti qabu maal jechuudha. Gossip and insult. Committee members including peer groups yookaan hiriyoon ishee jechuudha. Boys, women and the men put pressure on uncircumcised girls and their parents through gossiping and insulting yookaan immoo dubartiin arrabsuudhaan maal maatii ishee irratti dubartiin isaatti irratti maal dhiibbaa fiduu jechuudha. Dubartiin kittaanamne kana waan ta'eef arrabsoo sana akka itti dhumneef dubartiin yeroo baay'ee kittaanamti. In some parts of Ethiopia, men do not marry uncircumcised girls. Dubartiin kittaanamne baay'inaan iddoo baay'eetti Itoophiyaa keessatti dhiirri fuudha. Kana gatii ta'e maal dubartiin heerumuudhaaf gaafa jettu kittaanamte jechuudha. As a result, uncircumcised girls are excluded from marriage opportunities and the love relationships. Jaalala keessa akka hin galleef maal wantoota akkasan hawaasa irraa yookaan immoo fuudhaaf heerumarraa exclude gatii taatuuf dubartiin dirqama kittaanamte jechuudha. Kan akka hin dhabneef just to restrict this problemoota kana ittisuudhaaf dirqama maal kun kittaanamte jechuudha. Fakkeenyaaf kittaanamte malee deemtu ta'e taanaan dubartiin tokko dirqama relationshipin gatii ishee barbaachisu osoo hin jaalatiin kittaanamte jechuudha. Problemoota kanneen kanatu jira. In some parts of the country, people do not eat food cooked by uncircumcised girls. Uncircumcised girls, women are not also allowed to join other people for prayer. This is because uncut girls are
labor as impure. Kana jechuun magaalatti nyaata dubartiin itti aannan nuti tokko hin nyaatamu iddoo tokkotti. Naannoo tokkotti akkasuma dubartiin itti aannan nama wajjin iddoo kadhataatti hin dhiyaatu. Sababni isaa dubartiin itti aannan maala she is an impure yookaan hin qulqulluun jedhanii gatii yaadanii fi jechuudha. 4.3 marginalized occupational groups. Immoo maala warroota hojiidhaan marginalized ta'an jechuudha. The following are marginalized occupational groups in our country: cleaners, potters, weavers, and artisans. Warroota pottery adda addaa hojjetanii sibiila tuman warqii maal yookaan albuuda baasan warroota akkasii maala hawaasa irratti famu marginalized ta'u. Marginalized occupational groups, occupational warroota hojii hojjetan kan marginalized ta'an. Marginalization of despised occupational groups is manifested in many ways in different parts of Ethiopia. Okay. Waan kana sirriitti dubbistanii adda baasuu qabdu. Gabatee kana sirriitti ilaaladha. Types of marginalization, typeota arfan kana sirriitti understand gochuu qabdu. What the difference between them. You have to must understand. Manifestation of marginalization. Manifestation samman. Fakkeenyaaf spatial marginalization action. Spatial marginalization action kan jennu craft workers settle or live on the outskirts of village near to forests on poor land. They are segregated at marketplace. They sell their goods at the outskirts of the market. Spatial marginalization kan jennu spatial keessatti grouping marginalization craft workers warroota craft adda addaa hojjetan yookaan immoo kalaqa harkaa hojjetan hawaasa keessatti magaalatti makaman magaalaa caafi ishee irra ta'anii daldala isaanii daldalatu. Sababni isaa they are what marginalized. Kanaaf outskirts of what villages and near to forests gara bosonaatti dhiyaatanii jiraatu on poor lands lafa mijatan ta'e irra jiraatu. They are segregated at marketplaces. Magaalatti dabalamuu hin danda'anii they are sell their goods at the outskirts of what the markets. Caafi yookaan dhuma magaalatti irra ta'anii gurguratu. Because they are what marginalized. Namoonni meeshaa isaanii itti fayyadamu isaan hin garuu hin jibbu. So it's so difficult. Baay'ee nama ulfaata. Kanaaf qabeenya isaanii jaalatanii fakkeenyaaf isin nama meeshaa mana keessaa meeshaa baay'ee qabdu. I'm sure. Gaabii hin qabdu miti shammaan immoo jibbama. Shaglaa wantoota shaglaa irraa hojjetamu yookaan immoo suphee adda addaatti irraa hojjetan mana qabdu jabanaa qabaattan ta'e. If you have maal jibbamu warri pottery hojjetan. So it's wanta baay'ee isheen nama sigura economic marginalization kan ta'an craft workers are excluded from what certain economic activities including what production and exchanges. Walitti gurgurachuu hin danda'anii wantoota akkasiisan in some cultures they are not allowed to cultivate crops. Lafa qonnaallee qotachuudhaaf aadaa tokko keessatti hin eeyyamamuuf. They have what limited access to land and land ownership. Lafatti fayyadamuu fi lafa kan ofii godhachuu irratti maal ittisa qabu. Limited lafa kan ofii godhachuu hin danda'an eenyuun warroonni craft workers ta'an yookaan kalaqa harkaa qaban jechuudha. Spatial marginalization kan jennu inni biraa ammas social marginalization social marginalization kan jennu social ammas kana qabaddaa laala. Spatial marginalization, economic marginalization, amma social marginalization. Kazaan kana fahamu culture marginalization. They are different. Wal fakkaatu malee. Craft workers are excluded from what intermarriage. Craft workers are social. Why hawasa sumnam dire? Kana intermarriage. They do not share burial place with others. They are excluded from what membership of associations such as what idri yookaan mobile no afaan keenya kan beeknu sana jechuudha. Isaan sanarraa maal asoo bakka isaan sanarraa itti famu. Idri yookaan namni namni tokko gaafa du'eetti wal awwaaluuf miti. Kana gadiitii wantoota akkasii inni itti famu. When marginalized groups are allowed to participate in social events, they must sit on the floor separately, sometimes outside the house or near the door. Homana keessatti isaan ta'e naannoo foddaa yookiin immoo barrii gubbaa ta'a yookaan balbala gubbaa teessisu hawaasa keessatti hin dabala. Yoo badhee ta'u ta'e caafii gubbaa yookaan dhuma gubbaa teessisu hawaasatti maqaan. Tarii yoo wantoota tajaajila hawaasummaa tokko keessatti illee dabalan jechuudha. Gartanii baay'ee waan namatti ulfaatu jechuudha. Kanaaf wanti aadaa badaa akkasii wanti akkasii kun wanta baratamuu qabnidha. Culture marginalization jennu immoo culture wal qabate immoo culture marginalization is manifests in negative stereotyping such as
stereotypes such as the following: occupational minorities are labeled as impure and polluting. They are accused of eating animals that have died without being slaughtered. Occupational minorities are also considered unreliable, lacking minority morality, respect, and shame. Kana jechuun walumaa galatti maadha culture marginal kan jennuun culture marginal is what manifested in negative stereotype. Karaa negatiivitiin understand godhamu ta'e horii du'aa nyaatu jedhamu maal jedhamu waan godhamu garuu waan akkasiitiin understand isaan gochuu. Occupational minority are labeled as impure. Hojii xiqqaa gatee hojjete fakkeenyaaf nama hojii shamman muraasa biratti miti. Hojiin xiqqaa gatee hojjete maadha akka waan isaan qulqullaa'anitti ilaalu. Polluting, they are what accused of eating animals that have died without being slaughtered. Gartanii osoo hin ta'in akka waan hojii du'aa nyaatanitti assume isaan gochuu. Occupational minority are also considered unreliable, lacking morality, respect and shame. Kanaaf wantoota akkasii isaarratti raawwatu age based vulnerability galtu muraa geenyarra. Age based vulnerability kan jedhamu age based vulnerability is a susceptibility of people, especially children and older people, to different forms of attack, physical injuries and emotional harms. Kana jechuun umrii isaanii deeffachuudhaan hacuucuu jechuudha. Magaalatti dhimma isaanii deeffachuudhaan export to something waan tokkoof export isaan gochuu jechuudha. Vulnerability kan jennu kuni fakkeenyaaf daa'imman umrii isaanii daa'imman hin beekan jedhanii isaan miidhuu, namoota gurguddaas homaa understand gochuu hin danda'an jedhanii isaan miidhuu wantoota akkasii kan jedhudha. For example, children and older people age 60 and above waggaa 60 sana kan jiran leaders kan jennuun are exposed to possibility of attack, harm and mistreatment because of their age. Umrii isaanii deemee kana booda nu fayyadanii maal jedhanii warroota akkasii namoota akkasii miidhuu jechuudha. As a vulnerable person or group need special attention, protection and support. Warroonni akkasii maal jedhama maal barbaadu vulnerable person yookaan group vulnerable ta'e special attention barbaadu. Special attention, protection and support. Special attention barbaadu. Sirriitti akka itti dhiyaannu barbaadu. Lammaffaa akka kunuunsa goonu protect akka isaan goonu barbaadu. Inni sadaffaan immoo gargaarsa barbaadu. Kanaaf bifa kanaan kan hubattan baay'ee dansaadha. Children discrimination or vulnerability. Girls are exposed to HTPC or such as female genital cutting, harmful traditional practice isa jennee sana jechuudha. HTPC TP jennuun girls are exposed to what traditional harmful practice warra jennee warra reefu keessaa sana keessa jira. Harmful traditional practice kun immoo such as what female genital cutting is what harmful traditional practice. Female genital cutting. Minor girls are also exposed to early or child marriage in many parts of Ethiopia. Dubartoonni umrii isaanii malee daa'imman dirqamsiisanii heerumsiisuu kunis maadha children yookaan maadha age based discrimination kan jennuun afaanadha. Early or child marriage umrii daa'immaatiin heerumuu. Early marriage has the following major harmful consequences. Consequences yookaan harmful problemii armaan gadii kana qaba. Early marriage inhibits girls' personal development. It hinders girls' chance to education and future professional development. Carraa gara fuulduraatti barumsaan barattee iddoo wayii gahuu hin qabdu. Umrii ishee malee gaafa heerumte. Early marriage exposes young girls to sexual abuse by their older husbands. Fedhii saalqunnamtii isaanii namoota umrii isaanii fakkeenyaaf namni umrii 20 tokko osoo nama yookaan namni umrii 18 irra jiru tokko osoo nama umrii 40-50 tti heerumee fedhiin isaan lamaan gidduu jiru guddaa namni sun umrii isaa aguma deemuun fedhiin sexual intercourse isaa gad xiqqaachaa deema. Kanaaf maal sexual abuse by their what older husbands namni umrii isaa ol deemu sanaan fedhiin isaanii abuse yaada jedhudha. Early marriage leads to early pregnancy. Early pregnancy jechuun ulfa yeroo malee which increase what risk of disease and what complication during delivery, fistula and days of the mother or child.
du'a yeroo da'umsaallee fi rakkoon akkasii kuni maaliif ormii malee heerumuu ormii malee akka ulfaan godha ormii malee ulfaan immoo du'a tasaatiif nama saaxilaa jedha. Factors encouraging early marriage jedhamu maaltu encourage godhamu maaltu nu deeggara jedhanii yaadu warroonni waan akkasii godhan kun beektanii yookaan immoo daa'imman dafanii kan heerumsiisan kun maal jedhanii yaadu beektanii social norms and economic factors tokko social norms fi economic factors akkamitti are the two major driver of what the practice wantoota lamaan kun baay'ee guddaa isaan lamman social norms kan jedhu maal safuu aadaa ta'e jedhanii chastity of girls is one of the social norms that influence parents and relatives to protecting girls from premarital sex. Chastity yookaan immoo of girl yookaan immoo dubartii gaa'ila dura seksii daftee akka raawwannu yookaan saalqunnamtii daftee akka raawwanne sodaa sanumaa dafanii heerumsiisu. Walumaa galatti jechuudha. Kana safumaadhaan dubartiin tokko osoo heerumin dura saalqunnamtii isaa raawwattee jechuun safuudha. Hawaasa sana kan eegatitee dafanii hojii isheen fedhiin saalaashiidhaan hin kaka'in dafanii heerumsiisanii bakka sanaaf jechuudha. Wanti inni guddaan the value attached to virginity is another driver of early marriage. Virginity ishidha akka gadi durbumaa ishee osoo hin gadhiisin akka heerumtuuf kaka'umsa akkasiitiif waan akkasii godhan jechuudha. Community members influence unmarried teenage girls to get what married as early as possible. Kanaaf community members influence what unmarried teenage jechuun dubartoota umrii 19 keessa jiran teenage jedhamu keessa jiran dafanii akka isaan heeruman gochuu jechuudha. As early as possible they do this through what social pressure fakkeenyaaf warroon ollaa walitti dhufanii intalli kee maaf hin heerumne maaf akkas hin taane jedhanii social pressure dhiibbaa hawaasaa jechuudha. Including one insulting unmarried young girls ati maaf dhaabbattee kan hafte maal jedhanii arrabsuuni yookaan amaariffaan qoomoo qara jedhan asirraa qoomoo qara jedhan qoomoo qara aan amaarik taaramiis afaan oromootiin immoo dhaabbattee hafte intalli galee dhaabbattee hafte gara ormi 20 geesse jechuudha. Ati namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu dubartii yoo taate dhaabbattee namni ishee take care isoo. Okay, now the widely used insult to ridicule girl is considered to be what? To be late to get married. Kanaaf wantoota akkasiitiin economic factors kan jennu maal are among the major factors that drive child marriage. Kunis maal economic factor qabeenyaaf jechuudha. In many areas of Ethiopia, marriage provides economic security for what young girls. Hence, kana jechuun maal jechuudha are among the major factors that drive child marriage in many areas of Ethiopia. Marriage provides economic security for young girls. Hence, parents in some cases girls support early marriage for economic benefits such as access to land and other resources. Qabeenya akkasiin argattu maal jedhanii economiidhaan intala isaanii gurguru jechuudha. Marginalization of older persons. The phrase older people phrase yookaan immoo gaalee jechuudha gara biraatiin gaaleen kun maal jedha refers to adult with the age of 60 and above jechuudha. Walumaa older people namoota umrii 60 sana ol jechuudha. People attitude towards older person is changing over time in Ethiopia and all over the world. Kanaaf wanta jijjiiramu dhaabbataa miti older men and women have been respected across Ethiopian culture in kabaja. And haadhonni yookaan abboonni umriidhaan deeman hin kabajamu. Older person have been considered as custodians of tradition. Yookaan immoo akka wanta aadarraa dubbiin hin jiran akka wanta sanitti kan ilaalaman jechuudha. Namoota gurguddaarraa waan tokko barra miti akkasuma ilaalaman culture akka aadaatti and history akka seenaatti ilaalamu isaanirraa waan baay'een baramu waan ta'eef. The role of older person crucial in mentoring the younger people, resolving disputes and restoring peace across Ethiopian culture. Kana jechuun wal loltiinoo jiraate walitti bu'insa jiraate araara fiduudhaan dargaggoota qaruudhaan wantoota mentoring waan younger people namoota dargaggoota mentor gochuu gorsuu jajjabeessuudhaan jechuudha. Kanaaf warroon olmiidha fagaatiin waan akkasiitti fayyadu. Situations are changing as family structure and the living patterns are
changing over time. Fictional what? Changing as family structure and the living pattern are changing. Family structure akkuma jijjiirame maal living pattern maal hin jijjiira. Okay, rural urban migration kan jechuun magaalarraa gara baadiyyaarraa gara magaalaatti migration yookaan immoo deemsa jiru yookaan immoo jijjiirama jiru jechuudha. Yookaan immoo jijjiirama sun ta'een migrate jechuun iddoo tokkoo gara iddoo biraa deemuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko Itoophiyaa gara alaa bahee migrate gocha migration jechuudha. Innaa jijjiirama jiru yookaan immoo deemsa jiru changes in values and lifestyle, education and new employment opportunity lead to so many changes. Care and support for what older people tend to decline as younger people migrate to urban area and exposed to economic pressure and lifestyle. Kanaaf wantoota kanaaf nama sacha'ina ageism jechuun ageism is a widely observed social problem in the world. Social problem in the world. Ageism refers to stereotyping, prejudice, and what discrimination against people based on their age. Ummi sharatu ndani namoota maala discriminate godhu looguu acuucuu yookaan immoo discrimination beektu. Kanaaf isa jechuudha. Older people are facing various problems as a result of what? Modernization, globalization and urbanization. Tokko modernization jedhamanii ammayyummaa globalization guddina makka technology maal makka urbanization immoo magaalummaa jedhanii warroota sadii irratti hundaanii maala wantoota badaa namoonni raawwatan maal fa'a akka ta'e ilaallala. Older people are exposed to what? Social exclusion because of their lower social and economic status. Namoonni umrii isaa deeme tokko hawaasa keessatti baay'ee hirmaachuu hin danda'u. Economic status hojii guddaa hojjetee fiduu hin danda'u. Kanaaf barbaachisu jedhanii social interaction naman exclude gochuu ittisu. In most cases older people are excluded from what? Social tokko hawaasarraa, culture aadarraa, political siyaasarraa and economic interaction economy irraa. Maal godhama? Inni ittifamu inni seel communities. Maaliif umrii isaa nama umrii 60 olii tokko hawaasa keessatti maal hojjetiin jijjiiruu danda'a? Aadaa keenya maal jijjiiruu danda'a? Siyaasa akkamii jijjiira? Economy homaa guddisuu hin danda'u. Kanaaf nu barbaachisu exclude gochuu jechuudha hiikaan isaa. Kanaaf older person are marginalized because they are considered as what? Social burden rather than social assets. Akkasuma asset yookaan immoo akka aadaatti barbaachisu osoo hin ta'in ba'aa hawaasa jedhanii ittisu. Garuu wanti kun dhugaadha? No. So religion and ethnic minority. Religion fi ethnic minority irratti hundaa'e immoo marginalization. The Jewish people suffered from discrimination and persecution in different parts of the world. They were targets of what? Targets of extermination in Germany and other Western European countries because of their identity. Kun immoo saba xiqqaa tokko saba guddaa keessa gaafa jiraate discriminate gochuu jechuudha. Muslim asirratti ilaalu Muslim Rohingyas are among the most marginalized and what? Persecuted people in the world. Baay'inaan hin jiran jarre kun asitti Muslim Rohingyas hin jiran maal discriminate warreen ta'a marginal warreen ta'a. According to Abdullah Milton it 2017 the Rohingya are one of the most ill-treated persecuted refugee groups in the world. In recent years, more than 500,000 Rohingyas fled from their homes in Myanmar to neighboring countries such as what? Bangladesh. Malifi minority discrimination kun gatii jiruuf kana dheefa maal godhu yookaan kana sodaa maal godhu gara tokkotti maal deemsa godhu from their homes now to what neighboring countries such as Bangladesh. Osoo hin jaalatin deemsa akkasii godhu asitti immoo Jewish gaafa ilaalu Jewish wantichi isaa dabarseera waan ta'eef Jewish people suffered from discrimination and persecution in different parts of the world. By discrimination warra gruppii ta'anidha. Xiqqaa gatii ta'anii they were what targets of what extermination in Germany and what other Western European countries because of their identity. Eenyummaa isaaniiti.
GTTF warra human rights approach and inclusiveness. Anthropological perspective. Anthropological perspective gaalalu all forms of marginalization and discrimination against vulnerable and minority groups contradict the principle of human rights. Wantoon dhagaa maasumni kun human rights yookaan mirga dhala namaatiin contradict godhu hin mormaan jechuudha. Mirga walqixxummaan jiru dubartii kittaanuu akka hin danda'amu mirga namummaa waan sarbeef maana waliin mormaa jiru. Anthropology appreciates cultural diversity and communality. Cultural diversity maal godhu anthropology appreciate godhu hin jajjabeessaa malee maaliif adam baay'inni adamaadha appreciate ta'a hin jajjabeeffamu. Cultural relativism is one of the guiding principles in social anthropology guiding what is wrong. This does not mean that we need to appreciate every custom and practice. Kana jechuun custom kamiyyuu practice kamiyyuu appreciate godhu jechuun miti. Akka anthropology jechuun anthropology maadha wanta appreciate godhu ta'uu qabu appreciate godhu waan appreciate ta'uu hin qabne immoo appreciate hin godhu jechuudha. Fakkeenyaaf kitaabni dubartii appreciate ta'uu waan qabu miti appreciate hin godhu jechuudha. Anthropologists do not support or appreciate culture practice that violate the rights. Agartanii nuti ibseera. Why mirga dhala namaa kan violate godhu kan jeequu kan immoo mirga dhala namaa kan darbee yoonni jedhu appreciate well-being of individuals and groups. Kanaaf mirga dhuunfaa fi gruppiidha kan tuqu appreciate godhu. The end of chapter 4. Thank you for your attention. Isheeltii birraa ilaaluu dandeessu. Wanticha kana immoo osuma kana sitti himu isheeltii gruppii chaanaaliidhaanisi. Space kana keessaa gattanii isheeltiif gaafeetiin immoo teelegiraama irratti guruppii argattanii achirratti waan tokko buufachuu dandeessu nootti adda addaa. Yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Yaadni keessan yaada kun na jabeessa. Obboleeyyiin baay'een akka kallattii adda addaatiin na wajjin turtan na jajjabeessaa turtan argeera. Qayyuu isin haa eebbisuun jedha. Jabaadhaa. Kana caalaa ganaa waliin waan guddaa hojjenna waan ta'eef maa yaaddeenaa anis isiniif jira. Yeroo gaarii. Have a nice time. Thank you. Yaada keessa fudhachuun yeroo hundaa I'm ready. Galatooma.